Dhaddachaarratti yoo ceenu immoo abbaan alangaa deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Dandaarratti ragaa namootaa dhageessifatee jira. Dhaddachaarraa kan immoo waa'illee Habtaamuu Xibabuu achi magaalaa Finfinneetti hordofee jira. Habtaamuu mee dhaddachaarraa irratti maaltu jedhame akkamiin oole? Hayyee galatoomii Zalaalam akkuma jalqaba irratti eertee deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Dandaa wayita deetaa ministeera nagaa ta'anii hojjechaa turanitti imaanaatti kenname cinatti gochuudhaan ergawwan humnooti farra nageenyaa deeggaran gama miidiyaalee hawaasummaa isaatiin maxxansaa turan yookaan qoodaa turan akkasumas immoo labsii meeshaa waraanaa cabsaniiru jechuudhaan ture abbaan alangaa federaalaa mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddacha tokkoffaa kan yakkoota dhimmoota heeraa fi sirna heeraa ilaalu biratti kan inni himata irratti bane beellama darbe yookaan immoo akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 13/2016 obbo Taayyee Dandaa mana murtiitti dhiyaatanii yakkawwan kunneen hin dalagne yookaan hin raawwanne jechuudhaan jecha wakiilaatanii turanii sana boodas manni murtichaa abbaan alangaa ragaalee isaa akka dhageessifatu har'atti beellama qabatee ture. Haaluma kanaan guyyaa har'aa obbo Taayyee Dandaa abukaatoo isaanii waliin mana murtiitti dhiyaataniiru akkasumas ragaaleen abbaa alangaa lama dhageeffatamaniiru jechuudha. Obbo Taayyeen wayita dhaddachatti dhiyaatan uffata hidhamtoonni beellama yeroo uffatan uffata keelloo jechuudha. Uffatanis jalaanis uffataniiti kan dhaddacharratti argamani. Sana boodas gara ragaalee dhaga'utti ture kan darbame. Haa ta'u malee ragaaleen jecha isaanii osoo hin kennin dura obbo Taayyeen akkasumas abukaatoon isaanii ragaaleen guyyaa irraa jecha kennuudhaaf dhiyaatan lamaan wayita manni obbo Taayyee Danda'a sakatta'amu iddichatti hin turre. Kana malees immoo galmee qorannaa irratti korniyaan ragaa isa tokko aaddee kan jedhudha. Kanaafuu namoonni kun sirrii miti jechas kennuu hin qaban jechuudhaan mormanii turani. Sana booda manni murtichaa yookaan abbootiin seeraa waraqaa eenyummaa ragaalee erga ilaalaniin booda adeemsi jecha kennuu akka raawwatamu taasisaniiti kan isaan jiranii. Haaluma kanaan ragaaleen lamaan dhiyaatan dhimma meeshaalee mana obbo Taayyeetii argamaniiru jedhaman meeshaalee waraanaa lama kilaashii tokko kaartaa lama wajjinii fi akkasumas immoo shugguxii mana isaaniitti argamuusaa agarreerra jechuudhaan jecha ragummaa isaanii laataniiti kan isaan jiranii. Sana boodas abukaatoon obbo Taayyee Danda'a akkasumas abbootiin seeraa ragaalee lamaan gaafilee qaxxaamuraa gaafataniiti kan isaan jiranii. Dhumarrattis manni murtichaa galmee qoratee jala murtii laachuudhaaf waxabajjii 18/2016tti beellama qabateera. Hayyee tolee dhaddacha kanarratti obbo Taayyeen dhiyaatanii komii akka dhiyeessatan dhageenye mee maal jedhanii komiin isaanii maali? Eeyyaan manni murtichaa guyyaa beellama erga qabateen booda obbo Taayyeen komii yookaan iyyata akka qaban harka baasanii abbootii seeraatti himaniiti kan isaan jiranii. Iyyanni isaan dhiyeeffatan kunis kanaan dura herreegni baankii kan isaanii akkasumas immoo kan haadha warraa isaanii cufamuu isaatiin maatiin isaanii miidhaan irra gahaa akka jiru yookaan immoo rakkoof saaxilamuu isaanii dubbatanii herreegni baankii isaanii uggura jalaa akka bahuuf gaafataniiti kan isaan turanii. Haa ta'u malee hanga ammaatti furmaata hin arganne jechuudhaan irra deebiidhaan manni murtichaa furmaata akka itti laatuuf gaafataniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee manni murtichaa herreegawwan baankii kunneen kan ugguraman mana murtii federaalaa jalqabaa Ramaddii Araadaatti dhaddacha beellamaa yerootiin akka ta'etti muudhaan iyyata isaanii mana murtichaa dhimmichi ilaallatutti akka galfatan ajaja kenneeti kan jiru. Gama biraatiin immoo obbo Taayyeen maqaa miidiyaalee mootummaatti dhiyoo ta'an lama eeruudhaan gochaa maqaballeessiin irratti raawwataniiru. Tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatan yookaan immoo gabaasan akka sirreessan kanaan dura iyyadhee turullee miidiyaaleen lamaan kun tarkaanfii sirreeffamaa hin fudhanne jechuudhaan iyyata lamaffaa isaanii dhiyeeffataniiru. Dhimma kanas manni murticaa obbo Taayyeen barreeffamaan iyyata isaanii akka dhiyeeffatan ajaja kenneeti kan jiru. Hayyee tolee Habtaamuu Xibabuu galatoomin gabaasa nuuf dhaqqabsiisteef. Kun kanaan osoo jiru dhaddacha biraatiin immoo himatamtootni Qaasis Balaayifaan mana amala sirreessaa akka bu'an ajajamee jira. Har'a namootatti dhiyeenyaan dhimma isaanii hordofan irratti odeeffannoo akka argannetti Qaasis Balaayifaa mana amala sirreessaa Qilixoo bu'uun akka dhimma isaanii hordofan murtaa'ee jira. Karaa mana murtii olaanaa federaalaatiin Qaasis Balaayifaa yakka malaamaltummaatiin kan isaan himatamanii jiranii. Oolmaa dhaddacha har'aatiin himanni isaan irratti dhiyaatee jiru akka fooyya'uutiif abukaatonni isaanii gaafatanii ture. Haa ta'u malee manni murtichaa himanni fooyya'uu akka hin dandeenyee fi ragawwan jiran hundumaa dhaga'uu akka qabu kan odeeffanne jechuudha. Isaan waliin kanneen himataman keessaati Alam Ganaa Saamu'eel Dhiinsaa fi
Abarraa Margaa Tasfaayee namoonni jedhaman ammayyuu to'annoo jala kan oolletu ibsamee jira. Kanaaf manni murtii gaafa waxabajjii 8tti namoonni kunneen poolisiin qabamanii akka dhiyaatan murtoo dabarsee jira. Kan isaan himataman immoo sanada sobaa dhiyeessuutiin herreega gamtaa Afrikaa irraatii $6 miliyoona 6,50,000 ol baasuuf yaalii taasisuu isaaniitiin kan isaan himatamanii jiran jechuudha. Artiist Shukurii Jamaal tibbana sirba furtuu jedhu tokko gadhiiseera. Sirba kana weellistuu Hawwii Qananii kan koo turee erga jettee dubbii ijoo ta'eera. Shukurii waliin dhimma kanarratti haasofneerra. Yaa furtuu jetti wallee haaraa amma baasee takka. Furtuun waa'ee maaliiti? Waa'ee jaalallaati xiqqoo nutti himta? Waa'ee jaalalaati. Waa'ee gartee dubartii Oromoo tana gartee dubartii mateenna tanaayyuu gartee faarsuu bareechuu miidhagsuu gartee yeroo hedduu dubartii kenna kana jecha badaadhaan miidiyaa itti dadarbatamu waan ta'eef jecha gaariin ibsuu jechuudha. Dubartiin haadha jaalala waa hunda waan taateef kanaaf sirba furtuun saniif hojjetame. Ayyee mee Shukurii waa xiqqoo sekendii 20 wayii. Furtuun harka kan keeti kan onnee koo kanaaf ija kee keessa si ilaala. Na boojite jedha jala isaan fudhadhaleeti. Bareeda. Mee sirba kana yeroo dheeraa sitti fudhate hojjechuun? Yaa sirbicha jalqaba akkam ta'e dubbichi sirba kanaati akkuma amma miidiyaa irratti argaa jirtu. Beeki ani waloof jedhaloo yeroo hedduu wallistoota keenyaan hojjedha. Akkuma wallistoonni afaan Oromoo hundi beektu nattis erganii nan sirreessaa sirboota hedduudha. Keessattuu shamarran Oromoo nan jajjabeessaa waloof jedhaloo nan kennaa fi wallistoota hedduu baasee uummanni Oromoos ni beeka. Akkasuma keessa dhiyeenya kana sirba obboleettii teenya gartee daangaadhaaf sirba haaraa tokko kennee jennaan hawwiin isaanaafis hojjedhu itti natti dhufte jechuudha sirba. Argadheeti moo hawwisiif hojjedha jedheeniitiin mee waan akkamsi hojjedhe ennaan sirba akka waadaa amma baastee naan jette jechuudha. Amata tokko dura jechuudha. Kanaan amma waadaa barii anaa miti kan hojjete hiriyoota kootti hojjete sirbicha sanii waloof jedaloo istaayila sanii hojjetan Ibraahim jedaloo jechuudha. Ibraahimii, Birhaan Zarihunii fi Nimoonaa Kabbadaati jechuudha. Waan akkana jaratu hojjete waan ta'eef meegaa jarri siif haa yaalanii nama si hojjisiisa jedheeniiti jaraa wal qunnamsiise. Jarattis bilbilee himee, Ibraahimitti himee, isiinis bilbila kennee fi walii bilbilaniiti. Sirba kana saampila isaa siif erguu danda'uun abbaan hayyamamaa ta'e gadhiisuu dandeenya. Tokkoffaa wannoo isaa kennuu barbaadeeti jedaloon mataa isaatiin walitti dhiyaata malee achi booda jedaloo kompiiliitiliin jijjiiranii dhugaa dubbachuudhaaf. Amma isiin hojjetu sirba sanatti ergiteeti Shukurii koomee waan akkanaati jennaan sirbichi mataan isaa natti tolee dhugama jechuudha. Isii dhamaaf hojjechuuf turre nu sirbicha jechuudha. Isimoo akka waan gaarii hojjechuuf hedduun fedhii qaba sii galee rabbis na arga waan ta'eef. Kanaaf inni sagalee kootiiwwan waraabeetti ergee akkana godhii akkana sootee jedhaanii itti himaa ture jechuudha. Isii bakka sirraa'uu qabu. Isattis jechuudha. Kanaaf sirba tokko itti laffaatee hojjettee eegasii namni qabatee yoo badee ati sirba jechuun akka ilmoo keetiiti sii galee biyya namaa keettee sanuu yeroo keetirraa fudhattee waan tokko cinqamtee hojjetteeti. Wanni sun yoo lafatti bade sitti hin tolu sii gala. Hawwiin achumaan callistee jechuudha. Amata tokko yeroo waadaatii si erguu danda'a. Screen shoot godheen erguu danda'a waa hunda waan ta'eef rakkoon qabu. In badanii eegasii turtii keessaa amma sirba kana sirraa'uu qabu walaloon jedheet walaloof jedaloon isaatis akka haaraatti hojjedhee istuudiyootti sirbichi waan sirreesseef jechuudha. Sirbi jaraalleen jira gadhiisuu nan danda'a. Koosniin jira jechuudha kan sirreesse jechuudha. Sirba kana fuudheet Amaan Nyafarootti erge. Amaan Nyafaroo walaloo amma keessatti uummanni miidiyaa irratti sirriitti ittiin hojjetaa jiru kana jechuudha. Dhiqattee dibattee yoo gabbaatu manaa kan miidhaguu sihii kan maraatu ana. Bakkoota babbareedaa miidiyaa irra jiru kana hunda Amaan Nyafarootu itti hojjete jechuudha. Ibraahimii miti. Ibroo miti jechuudha. Jalqaba kan barreesse Ibraahim jechuudha waliigalasaa. Yes, saampila Ibraahimtu hojjete waan kana egaa isiin hojjennee dheetan hojjedhee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ammoo waan akka isiin hedduu mul'attu akka isiin hojjettu waan fedhii qabuuf akka tasaa guyyaa tokko Amiin naa bilbilee koonsartii Londanitti hojjechuun wajjin barbaannaani. Amiin dubartii hirmaachisi Amiin Hussein jechuudha. Dubartii hirmaachisaa isoo hawwii fiddee yookaan daangaa yookaan dubartii takka fiddee waliin hojjette natti tolaa jedheen. Ani hojjechuu natti tolu hojjechuu nan fedha. Tokkoffaa maallaqaafis hojjechuu nan fedha uummata kiyyaanis wal arguu nan fedha. So gootenaan Amiinis galatoomi kabajamii dhugaadhamee hawwii dubbise. Hawwii dubbisee Londaniin koonsartii dhufan jechuudha. Kana as dhufeen deebuu Shukurii sirba hojjechuu qabanaan jennaan istuudiyoo kiyya sanitti namni hojjete hin jiru. Dhugaa dubbachuuf afaan Oromoo anumatu hojjeta bakka sanitti isii fuudheen deemee istuudiyoo koo geesse jechuudha. Qindeessaa koo bira geessee tan akka waan bareeda isiin hojjettuuf sirba wayii eegallee fi sirboota moodernii wayii eegallee sirboonni sunis na bira jira isiinis ni beekti. Akka hojjetaa ture jechuudha. Akka tasaa jeedaloo wayii wajjin yaalladhaniis hojjetan sirba akkana sirba akkana barmee kanallee hojjechuu barbaada hojjedhee dhiisee jennaani asooriin haasam sirba Shukurii jedhee banee jechuudha mucichi jechuudha. Because anatu isii fide waan ta'eef isiin beeku anatu isii fide wajjin sirba hojjechuudhaaf yeroo mari'atanii sirboota babbanii sirba kii dhaggeeffatan jechuudha. Because anis yeroo bira jiru waan dhaggeeffataa turreef sirboota hedduu hojjedhee lafaa qaban sirbi
filee kana keessaa fi godhee gadhiisuu miti dhugaa dubbachuuf albaman xumuraa jira kasiin feeteyyuu kennuufii nan danda'a garuu sirba kana maastariin hojjetameeti almost gartee biyyatti ergamee abuuz muuziqaa miksingii isaa hojjetee jira hamma kana inni hojjedhoon isin naan jettin jiru waa'ee sirba kanaa sanatti hin kaasne fedhii hin qabdu jedheetuman dhiise kama rabbiin argu jechuudha mucicha wajjin isoo hojjetan guyyaa tokko gara dhumaarra muuziqaa wala kanaan noonnoo'ichaa turte kana dhiiste natti ergite jechuudha isiin natti ergite mucaalleen indeet no ihee zafan isti gabichee leewu naan jette akka naan jedhe amaariffaan sagaleen jara lachuutu na bira jira liqdaat naan jedhe jechuudha jennaan okay of course isti yawunna xuruu kohoone jedheen ka jennaan sirbicha fixnee jirra beeki amma sagalee muuziqaa kiyya hojjetamee dhumerra sagalee isii qo'attee akkumaan kalarii kiyyaa fi kalarii isii beekuu dandeetta garaagarummaa sirboota sagalee waraabanii natti ergan okay mataa seeraan seentee jirta bakka oktaavii hedduurra jiru bakka dhiqattee dibattee dhusanii haayipichi itti ta'ee jira yookaan meejarri jijjiiramuu qaba sirbi kuni waan akkasirratti taasofne jechuudha. Amma maal jetta Shukriin waliigala dubbii kana hawwii Qananiis Shukrii Jamaalis artistoota Oromooti qabeenya Oromooti guddina aartii Oromoo keessatti kallattii keessaniin gamalachuutiin lamaan keessanuu biyya ambaa teessanii hedduu gumaachitanii namoonni dubbii isanillee ni jiru. Dhugaa himuudhaaf namni isii miidhuuf yaadu hin jiru ani hedduu maatii kabajuudha. Hedduu maatii kabaju maatii jaaladhuudha maatii gartee anumayyuu gara artii fideedha Ilfinesh Qannoorraa dhalatte sii galee nama akkasii isoo danda'e sirboota kiyya istuudiyoo jiru hundan kennaaf malee kamaa dhugama rabbiin argu jechuudha. Isiinis meebii waan isii yaaddee sangoota hin beeku emotional taatee taha. Kanaaf ammallee akkuma gara pozitiiviitti namni hundaa fudhatu anaaf isiinis obboleeyyanii Ilfinesh nuuf haadha kabajaa Ilfineshiifuu jecha hamaa dubbachuu hin danda'anii ulfaadha tole wajjinuu sirbinee isinii gadhiifna dhugaa kanaaf namni saayidii dhimmi kiyyaaf kaawwii dhimma kiyyaaf kaawwiiti dhimma biraati miti.